xiinxaltoonni kubbaa miilaas ga'umsa Mikel Arteta dinqisiifatan eenyuun jijjiiree eenyuun taphachiisuu akka qabu ogummaa leenjisummaa sadarkaa olaanaan gabbifachuu jijjiirraa raawwateen jajameera. Sababa miidhamaa Ben White'n Mikel Artetaan Martin Zubamendi jijjiiree dirree seensisee ture. Ta'us jijjiirran kun milkaa'aa akka hin turre West Ham erga Zubamendin jijjiiramee seenee Arsenal irratti dhiibbaa gochuu eegalan Bukayo Sakanis dhiibbaa uumaa hin turre. Kanaanis Mikel Artetaan deebisee Zubamendi baasuun Kai Havertz Everichi Eze baasuun ammoo Martin Odegaard dirree galchee daqiiqaa 16 booda goolii injifannoo argatan. Jijjiirran Kalafiori fi Sakas bayeessa ture. Waliigalaan Arsenal kaleessa kilaba waancaa liigichaa maluuf ta'uu qabatamaa mul'isee jedhameera. Dani Murphy'n Arsenal kaleessa osoo goolii galchuu baate maaltu akka mudatu tilmaamuun nama hin rakkisu. Garuu murtee fi jijjiirra Mikel Arteta baay'een dinqisiifadha jedhe. Leenjisaan Arsenal Mikel Arteta ammoo akkas jedhe. Miira taphattoota koo abbaan murtee akka VAR ilaalu dhiibbaa gochaa turan dinqisiifadheera. Goolii eegarraa hanga sarara fuulduraatti cimina taphattoota kana maal jedheen ibsaa jechuun jaje. Taphoota biroo kaleessatiin Aston Villaan goolii 2 qixa Burnley waliin ba'uun hirmaannaa Champions League kilaboota Awurooppaadhaa argachuuf gaafii keessa jalaa seeneera. Everton goolii 2 qixa Crystal Palace waliin, Nottingham Forest fi Newcastle goolii 1 qixa bahan. And again Jeremy Doku. Oh, Jeremy. Tapha sanbataatiin Manchester City goolii 3-0dhaan Brentford injifate. Tapha boqonnaa dura goolii galchuun itti ulfaate kanaan Manchester City boqonnaa booda ga'umsa Jeremy Doku fayyadamee injifate. Daqiiqaa 60 irratti Jeremy Doku, daqiiqaa 75 irratti Erling Haaland, daqiiqaa 92 irratti Omar Marmush gooliiwwan 3 Manchester City galchan. Gareen Pep Guardiola kana booda harka Arsenal ilaala. Taphoota hafan waancaaf hanga dhuma akka morkatan Pep Guardiola dubbateera. Liverpool goolii 1-1 Chelsea waliin qixa ba'een. Ryan Gravenberch Liverpool Enzo Fernandez Chelsea goolii galchan. Gareen Michael Carrick leenjuu Manchester United goolii malee qixa Sunderland waliin ba'een. Brighton 3-0dhaan Wolves, Bournemouth 1-0dhaan Fulham injifate. It carried all the way through. The Argentinian is going to claim this one. Barcelona dursee shaampiyoonii La Liga Spain bara dorgommii kanaa ta'uusaa mirkaneeffateera. Kaleessa darbee El Clasico irratti Real Madrid injifachuudhaan seenaa dorgommichaatiin injifannoo Barcelona addani taasisa. Diniyaas Bashir dabalata qaba. 264th edition of El Clasico, the biggest fixture. Barcelona klaba Masanu Sayero hunda Real Madrid injifachuun shaampiyoonii La Liga Spain ta'uu mirkaneeffate. Klabin warra cunqurfamtoota mallattoo warra Kataloonia Blaugranan seenaa jaarraa olii keessatti waan ta'een beek direessa New Camp irratti hojjete. Rakkoo dirreetiin alaatiin goolama keessa kan jiru Real Madrid kaleessas garee morkataa isaa dandamachuu hin dandeenye. Klabin Barcelona seenaa addaa qaba. Hundeeffamni isaa seenaa qabsoo warra Kataloonia waliin wal qabatam. Klabin kun bara 1999tti hundaa'u mootiin Spain yeroo sana faajjiin isaanii waan fotoqii Kataloon leellisu ta'uu hin qabu jedhee labse. Morkiin Barcelona fi Real Madrid garee warra cunqurfamtootaa fi warra mootii gidduutti geggeeffamu jedhamee beekama. Hundeeffama kilaba Barcelona booda diddaan uummata Katalooniyaatti fufe. Diddaa guddaa fi lubbuu namoota 60 irratti wareegamuun booda faajjiin kilaba Barcelona sarara bifa keelloo qabuun akka gadi sararamu ta'e. Mallattoo fi halluun asxaa kilaba Barcelona amanamummaa, tokkummaa, gadi fageenyaan Katalooniyaaf yaadu tasgabbii fi addunyaa irratti walitti dhufeenya jiru bakka bu'a. Egaa garee kanaatu kaleessa seenaa barree yaadatu, dhaloonni ittiin dhaaddatu, dirree fi deeggartoota isaa fuulduratti hojjete. Tapha deeggartoonni 62,213 New Campitti argamuun daawwatan kana Barcelonaan goolii 2-0 shaampiyoonii barichaa ta'uu labsate. Taphichaan daqiiqaa 9 irratti ergisaan kilaba kanaaf taphachaa kan jiru taphataan qabeenyummaan isaa Manchester United ta'e Marcus Rashford rukuttaa dabbiirraa goolii hawwattuu galcheen dursa qabatanii. Daqiiqaa 9 booda Ferran Torres goolii lammaffaa galchuun Barcelonaan mo'ate. Barcelonaan darbee El Clasico marsaa 264 olaantummaan goolabe. Barcelona dirree isaa irratti tapha El Clasico 18 walitti aansee injifachuun seenaa haaraas galmeesse. Kilabiin kun amma qabxii 91 qaba. Taphoota isaaf sadanii injifate qabxii 100 gaata. Kun riikoordii kan dura ofii isaa fi Real Madrid bara 2011-12 galmeessan akka qooddatu taasisa. Gareen Hansi Flick Barcelonaan garaagarummaa qabxii 14 Real Madrid caaleera. Kun taphoota isaaf hunda injifate riikoordii biraa akka galmeessu taasisa. Seenaa dorgommichaatiin kilabiin bara tokkotti taphoota 33 mo'atee hin jiru. Leenjisaa Barcelona Hansi Flickiif kaleessi guyyaa
miira wal makaa itti qooddatanidha. Tapha sana dura abbaa isaanii du'aan dhabanii jiru. Miira gaddaatiin dirreetti argamanii. Taphichaan garee masaanuu isaanii injifachuun ammoo seenaa haaraa fi miira addaa isaanitti uuma. Garee kana nan jaaladha. Injifannoonis nuuf mala jedhan leenjisaan garichaa Hansii Filik tapha booda yaada kennaniin. Asxaa kilabichaatiif daqiiqaa 90 falmannee jirra. Hundi keenya maatii tokko guyyaa kana yoomiyyuu hin dagannu jechuun dubbatanii. Abbaa koo Dhabeeraa guyyaa kana eegaluuf baay'ee rakkisaa ture. Garuu gareen koo akkuma maatii koo ajaa'iba baay'ee cimaadha jechuunis yaada isaanii ibsanii. Lammiin Jarman Hans Filik dabaluun akkas jedhanii. Gareen koo har'aa waan qabu hunda kennee jira. Deeggartoota keenyattis baay'een boona. Dirree kanatti Real Madrid injifachuun salphaa miti. Real Madrid garee cimaadha. Yeroo kanatti injifannoo kan argachuun naaf waan addaati jechuun dubbatanii. Marsaa afuraffaa pirezidaantii kilaba Baarseloonaa ta'uun bara kana kan filaman manguddoon ganna 63 Juan Laportaan injifannoo kaleessaa booda gammachuu isaanii shubbisaan ibsachaa turanii. Gareen Hansi Filik Baarseloonaan barana taphoota Laaligaa 4 qofa mo'ame. Taphoota dirree isaa irratti taphate hunda isaatu injifateera. Taphoota hundaa 53 keessaa 42 injifachuun bara gaarii dabarse. Dhibbeentaan injifannoo kilaba kanaa 79 yoo ta'u akka Awurooppaatti Baayern Munich qofaatu isa caala. Taphoota Laaligaa kaleessa taphataman birootiin Valeensiyaan gool 2-1 Atleetik Bilbaao injifachuun yaaddoo gadi keessaa fagaateera. Kaleessuma Maayorkaan Villarreal waliin goolii tokkicha yoo xumuru taphni Real Oviedo fi Taafes goolii malee golabame. It's Ronald Araujo who lifts the trophy into the Barcelona sky. Serie A Italii torbee 36ffaatiin Shaampiyoonii Liigicha Inter Miilaan, Koomoo fi Juventus milkaa'aniiru. AC Miilaan ammoo mo'amuu isaatiin hirmaannaa Champions League Awurooppaa argachuuf dhiphoo keessa seeneera. Abdurrahmaan Amiin dabalata qaba. That's a good ball as well. Krstovic goes down. Raspadori on the turn. Still Raspadori. And this is Ederson! Kaleessa dirree isaa San Sirotti Atalanta waliin kan taphate AC Milan goolii 3 fi 2 mo'ame. Ederson, Zaba Costa fi Raspadoriin goolii 3 Atalantaan ittiin injifate galchanii fi Pavlovic fi Christian Nkunkuun goolii 2 AC Milan mo'amuu irraa hin baraarre galchaniiru. AC Milan jalqaba waancaaf morkataa ture amma hirmaannaa Champions League Awurooppaa argachuuf dhibbuu keessa jira. Kilabni Milan kun qabxii 67 sadarkaa afuraffaa irratti yoo argamu, sadarkaa 5ffaa irra kan jiru Roomaa garaagarummaa goolii qofaan, 6ffaa irra kan jiru Koomoo ammoo qabxii 2 qofaan caala. Atalantaan ammoo hirmaannaa liigii Awurooppaa argachuuf morkachaa jira. Kilabni Seeski Faabrigaas leenji'u Koomoon dirree isaatiin alaa Hellas Veroonaa injifate. Koomoon taphoota hafaniin injifatee AC Milaanii fi Roomaan qabxii yoo gatan carraa hirmaannaa Champions League Awurooppaa argachuu bal'aa qaba. Roomaan 3 fi 2 Parma, Cremonese 3 fi 0 Pisa yoo injifatan, Fiorentina fi Genoaan goolii malee qixa bahanii. Ram trying to flick it on. Lautaro Martinez. That is Inter in a nutshell. Sanbata Shaampiyoonii Liigichaa Inter Milaan goolii 3 fi 0 Laasio injifateera. Lautaro Martinez, Peter Suchiki fi Enrique Mkhitaryan goolii tokko Inter Milaaniif galchaniiru. Inter Milaan dursee shaampiyoonii ta'uu bareera. Laasiyoon ammoo carraa qabu fayyadamee hirmaannaa liigii Awurooppaa argachuuf morkataa turus hin milkoofne. Juventus dirree isaatiin ala goolii 1 fi 0 Liichee injifachuun deebi'e. Dusan Vlahovic goolii takkitti Juventus ittiin injifate galchee fi Juventus sadarkaa 3ffaatti yoo ol siqu. Kana booda kilaboonni isa duuba jiran AC Milan, Koomoo fi Roomaan caalanii hirmaannaa Champions League Awurooppaa akka hin dhabneef morkata. Sanbatuma Kaaglariin Udinizee waliin goolii malee gargar bahanii. Har'a Naappoliin sadarkaa 2ffaa isaa cimsachuuf Bologna waliin morkata. Liigicha Inter Milan qabxii 85 shaampiyoonii yoo ta'u, Naappoliin 70, Juventus 68, AC Milan 67 sadarkaa 2 hanga 4 jiru qabataniiru. Pisa fi Hellas Veroonaan dursanii liigicha keessaa gadi ba'aniiru. Liichee fi Cremonese ammoo qabxii walitti dhiyoo qabaachuun yaaddoo gadi bu'uu keessa jiru. Lautaro Martinez Inter Milan irraa goolii 17 galchuun badhaasa kophee warqeetiif yoo dursu, Marcus Thuram 13 itti aana. For Mkhitaryan out of his feet and into the roof of the net. Bundesliga Germaniin Freiburg kaleessa Hamburgiin mo'amuudhaan carraan hirmaannaa dorgommiilee Awurooppaa argachuuf taasisaa jiru jalaa gufateera. Liigii Firaansiin ammoo PSG'n garaagarummaa qabxii 6 fi goolii 15 dursuun waancaa liigichaa mirkaneeffachuuf daran itti dhiyaateera. Abubakar Abdallaa oduu liigota lameenii akkatti dhiyeessa. Going back. Oh! That's what they were waiting
for Bakary Yatta. Bundesliga Jarmaniin kaleessa Liiga Awuroopaaf xumuraaf kan ga'e Freiburg dirree ofiin alatti Hamburg mo'amuu isaatiin carraan hirmaannaa dorgommii Awurooppaa argachuu jalaa gufateera. Tapha kaleessaa kanaan waggoota torba booda barana liigichatti kan deebi'e Hamburgiif Bakary Yatta, Luka Viskovic fi Fabio Balden gooliiwwan galchani. Igor Matanovic goolii 2 Freiburgiif galcheera. Freiburg sadarkaa torbaffaarra jiraachuu isaatiin liigichaan carraan hirmaannaa dorgommii Awurooppaa argachuu jalaa dhumateera. Liiga Awurooppaa tapha xumuraan Aston Villa mo'achuudhaan Champions League bara dhufu irratti hirmaachuuf garuu carraa qaba. Kaleessuma Heidenheim 3-1 Kolonyi mo'amuun liigicha keessa carraa turuu bal'ifateera. Union Berlin qabxii wal fakkaatu goolii 3-1 Mainz mo'ate. Kilaboonni sadii Wolfsburg, Heidenheim fi St. Pauli sadarkaa gadi keessa kan jiran yoo ta'u sadanuu qabxii wal fakkaatu 26 qabu. Liigichi xumuramuuf yeroo torbeen tokko qofti hafu kanatti kilaboota lama kallattiin liigicha keessaa gadi bu'anii fi kilaba tokko tapha mo'anii darbuutiin carraa isaa bara dhufuu liigicha keessa turuu mirkaneeffatu adda baasuuf murkiin taasifamuun eegama. Sanbata dursee shaampiyoonii ta'uu isaa kan mirkaneeffate Bayern Munich goolii Michel Olisen galcheen Wolfsburg mo'achuun qabxii isaa 86 ga'eera. RB Leipzig 2-1 St. Pauli injifachuun sadarkaa sadaffaa mirkaneeffate. Sadarkaa afuraffaa hanga jaffaa kilaboonni jiran qabxii 3 qofaan wal caaluu isaaniitiin hirmaannaa dorgommiilee Awurooppaaf murkiin taasifamu torbee dhumaatiin hawwiidhaan eegama. Stuttgart 3-1 Leverkusen mo'atee sadarkaa afuraffaan iddoo hirmaannaa Champions League Awurooppaa isaa argachiisuu danda'u irratti argama. Tapha torbee dhumaa mo'achuu qofatu isaa hafe. Hoffenheim 1-0 Bremen mo'atee hirmaannaa Liiga Awurooppaa iddoo argatu sadarkaa shanaffaarra jira. Leverkusen jaffaadha. Liigii Firaansiin PSG'n yeroo taphoonni lama qofti hafutti dursee shaampiyoonummaa labsachuuf dhiyaateera. Shaampiyooniin Firaans PSG'n kaleessa Brest tapha simatee tapha roobii darbe Bayern Munich Champions League'n injifateerraa taphattoota 9f boqonnaa kennuudhaan taphicha eegale. Zere Duwen jijjiirame seenuun daqiiqaa 83ffaatti goolii injifannoo PSG galcheen kilabichi 1-0dhaan mo'ate. Gareedduuseen Rikeen Leenjuu roobii dhufu tapha Lens waliin taphatu yoo hin mo'amu ta'e waggaa 5ffaaf walitti aansuudhaan waancaa ni fudhata. Shaampiyooniin Awurooppaa PSG qabxii 6 fi garaagarummaa goolii 15 sadarkaa lamaffaarra kan jiru Lens caaluu isaatiin waancaa liigichaa fudhachuudhaaf dhiyaateera. Kilabiin Paareziyaan waggaa 14 keessatti yeroo 12ffaaf shaampiyoonii ta'uun olaantummaa isaatti fufsiisuuf dhiyaate. Garuu PSG'n taphoota lamaanuu mo'atamus Lens garaagarummaa goolii 15 jidduu isaanii jiru dhiphisuun itti ulfaachuu mala.